garuu namni siin beeku beektaa. Namni gaafati jaalalaan qabamte dhukkubsataan jirtu aadaan jirtu mana yaalaa deemaan jirtu dawaan jaalalaan jiru garuu namni siin hubatu haa ta'u garuu keessootti baay'ee nama cinkiti beektaa. Waa si dagachiifti. Doktora wajjinu piraanki nu godhaa ture jaambar. No, kan doktoraa dhiyoodha isaasi bar. Isaasi kan doktora. Inni kun waan himanullee miti. Dhugaa dubbachuuf waan rakkisaadha. Waan dubbatanullee miti. Akka illeetti dubbatan hin qabu beektaa. Maaliifi nama bakka jiramte ittillee hin dubbanne nama sanatti illee hin dubbanne kophaa koo miidhamaa ture. Nama abbaa manaa qaburraa hin qabame. Nama abbaa manaa qabdurraa. Kana bara kanan akka itti dubbadhu hin qabu wanta jedhe dhukkuba baay'een dhukkubsataa ture bara. Okay. Ayelee asirra dhaabbadee waan inni jedhuun qabu waan dhugaa dubbachuu fi nama sanallee deemee ittiin himne namni sun gaafa natti dhufu guyyaa lama walitti taane abduudhaan natti dhufe yeroo lama jechuun akkuma itti jaalalaan qabame akka waan natti siirame wayi natti fakkaata. Yeroo lama irra deddeebi'ee abduudhaan dhufe tokko isuma dhugaan sababa sii namaan lole natti fakkaate innaan. Abjuu siin natti dhufte sana keessatti namni biraa wayii dhufee isiidhaan bira jirtu isiidhaan haasa'uu yaade wallaahi dhugaadha bar jecha dhugaati hundi kun. Abduudhaan isiidhaan bira jiru dhufee isiidhaan haasa'uu barbaannaani isiidhaan haasa'uu barbaannaani isuma dhugaan nama sanaan oode ittiin hin lole maal taate sitti balleesseera zaayiraan inni ittiin lole bar garuu abjuudha wantichi sitti balleesseera lakkinatti hin balleessine maaf naan cittire callisee waan siin jite abjuudhaan isiinatti dhufte sana na jalaa babbaluu yaade bar utuman jedhu ammas guyyaa lama faanatti dhufte barriin koo isuma sana firaashiin koo isuma sana wanti hunduu isuma sana ani isuma sana akkuma zaayiraa wayitti natti dhufte. Irraan qabame ammasii galee suuraa siin gadi buufadhe deeme feesbuukis jala seenee suuraa siin gadi bubuusa callisee akkasiin poostii gooteen gadi bubuuseen gaalaarii keessatti walitti qaba suuraa qofa miti barreeffama siin barreessitee poostii goote calliseen screenshot godhee barreeffama asiiti bar callisee walitti qaba akkamittan dhageetti manaan gubadhe sii galee akkamittan dhageetti namni kun haadha manaa namaati mii waan hin ta'uun dhabe nan guggubadhe sii galee gubadhee sana booddee asirratti niqqisaatii godhadhe ilaalla bakka kanatti bakka namni tokko hin arginetti. Maali qabda? Qaba garuu baay'ee mul'atu. Maaliif waan gurraachaan waan hin ta'a. Hin mul'ata garuu achirraa asitti mul'achuu baay'ee mul'ata. Bakka biraatti namni baay'ee arga garuu akka bakka kaanii gurraachaan hin godhanne. Sana booddee bakka guggubadhee akkan ta'uu dhabee galgala yeroo rafu erga niqqisaaticha godhee monatti hin jabaatu dagachuun dadhabe. Yeroo nuti jijjiirachuu jedhu bakka maqaa sana asirratti arga. Ammas na yaadachiisa. Yeroo rafu jedhu huccuu jijjiiradhee rafu jedhu maqaa sana ofirratti arga. Yeroo shaaworii galu jedhu maqaan ofirratti arga. Yeroo hunda arga sii galee bakka narraa baduu dide. Sii galee. Isa onneen dagatte illee achi booddee amman ture itti sinimannee akka maal jedheen itti himame. Nama haadha manaa namaaf abbaa manaa adda baasuuni cubbuu guddaadha nan beekaa. Isaan dhaqee itti mee isaan adda baasuurra immoo ofii kooti yoon du'e naa wayya nan beeka kan akka cubbuu ta'e sirriitti nan beeka. Sana booddee akkuma ta'ee obsee waggaa tokko booda xiqqoo siinarraa qabbanaa'ee isiidhaaf abbaa manaas yeroo wal biratti argure nan guggubadha sii. Wallahi nan guggubadha sii galee baay'een guggubadha. Lakka sana booddee akkuma ta'etti obsee isan obsee
dhiisee jedhellee narraa galee jedhellee maqaan sii sun narra jiraa beeki. Amma maqaa sana akkamittiin balleessaadha sii galee. Maqaan sii narra jira. Amma na yaadachiisuu eegale maqaan sii. Narra taa'u sun na yaadachiisuu eegale isuma dagadde deebisee. Na keessaa baduu dide jechuudha. Wallaahi. Kanaaf ilaal jaalallattiin jaalala dhugaati beeki. Jaalala sii dhugaati. Kanaaf jaalalli filannoo keetiin hin dhufu. Wallaahi filannoo keetiin hin dhufu. Onneen nama jaallatte qofa. Nama jaallatte qofa filatti. Ebelu gurraattiidhaan hin dhiiftu onneen. Ebelu qabeenyaan qabdu hiyyeettiidhaan hin dhiiftu onneen. Ebelu gabaabduudhaan, ebelu qalloodha, ebelu diimtuudhaan hin dhiiftu. Nama siidhaa ta'e qofa filatti. Soba bara. Nama ija keetiif sammuu keetii ta'e hin filattu onneen nama siidhaa ta'e qofa filatti. Soba wanta akkana jedhamu. Nama daala intala kana nan ilaalamee amala siinii jedhanii itti yaadee kan hin jaalladha wanti jedhamu soba guddaadha. Inni sun jaalala miti. Murtee sammuuti malee murtee onnee miti. Murtiin onneef murteen sammuu walii gargari. Kanaaf egaa seenaan jaalala dhugaa baay'ee akkasitti namiidhaa ture sana booddee nan tasgabbaa'ee hiriyaan baafadhe hiriyauma shamarraniin baafadhe dhiiras nan baafadhe hiriyaa akkuma tamma jette sana naman daddabaladhe gaafa namoota baay'ee naasoftu dagataa deemta beektaa. Sana booddee suutaan egaa irraanfadhe amma alhamdulillah wal biraa badeera jechuu deemeera. Jaarsa isaa wajjin jirti. Abbaa manaa faana jirti. Hanga ammaa moo? Wajjin jirti. Waan si dhibu mucaa sana akkasiin miidhamtu illee hin fedhu. Laan beektu. Akkamittan itti malee hin beektu. Wallahi hin beektu. Wallahi hin beektu. Wanni kana anarra osoo hin taane namni garuu tura keessa natti himaniitu jiran akkuma ammaatii himte kana. No, sirra ga'e si'umarra ga'eera caaltu. Ana miti. Ana nini ma maal na cinqe nini ma. Himeen firaa gara wanti jiru baafadha malee hin danda'u akkasi. Hayyee. Nama wayii akkuma niqqisaatii bira hin geenye laakiin yeroo dheeraa booda hin dhaqe. Namni biraa natti hime. Hin beektu ati kan akka ta'e jaanii na gaafatan. Hayyee. Hin beeku hin jeen hin yaadne. Nan aaree eegas booda. Maaliif natti hin himin jee? Eegas booda bilbileen gaafadhe. Abbichaan baana. Ati bara akkanaa gaafa akkanaa fiilingii akkanaa naa qabaachuu turte jee. Natti hooti. Eessaa fiddee amma egaa wanti waggaa dila kana booda na gaafatte. Ati maaliif yoo qabaatte maal inni wal karaa dhumarra natti hime. So maaliif hin himinii jennaan sababa gahaa dhiyeeffatee bakka. Ni jira jechuu fedhe sidee garumaaf. Inni siin himne jechuu. Inni naan hime. Nama biraatti nama akkami. keessattuu waan wayii takkaan na qunname rakkoo wayii takka yeroo sanitti namni hundi irratti irra beekan. Addatti wanti ta'e tusee galee. Akkas. Injira bar mudannoon akkanaa baay'eetu jira. Kanillee haadha manaa utuu qabanu jaallatanii rakkatan baay'eetu jira. Utuma haadha manaa faana jiranuu kan alaa jaallatanii baay'ee rakkatantu jira. Yoo itti man rakkoo yoo dhiisan rakkoo. Kan immoo abbaa manaa jala ta'anis jaallatanii maraatantu jira. In maraata bar namni akkasii bar dhibbanuma maraata. Wallahi. Jaalalli jaamara kanaaf jedhani bar. Ijaan qabu bakka jaallachuu malee ijaan qabu ebeluun akkasii sii yaadu walumaa gala sii yaadu jaalalli. Walaloo barreessuu fi dubbisuu maa deeggansii fi beekamtuun.